Yoo yaa harka fuune jaallatamuuf kabaja hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaatu galata Waaqayyoon nagaa gooti. Nagaan koo raafaadha iddoon jirtu Waaqayyo galatuufu. Sanagaan nuuf kenna eebbifamu Waaqayyo jecha deebi'ee dhufeen jiranis ni jedha. Har'a isaan obboleettiin keessaan hawwiin maal qabattee dhufte jechuu keessaan nafu. Kenin qabadhee dhufe kanin jechuu barbaadus waan tokkoof tokkodha. Innis warri miidiyaa fayyadamtan hundumti keessanii amma yeroo kanatti yeroo safaaxaa yookaan yeroo miidiyaa irratti ol ba'anii qallannu osoo hin ta'in yeroo itti biyya keenyaaf yeroo itti lammii keenya saba Oromootiif iyyinu waan ta'eedhaaf TikTok irratti baatanii walarrabsuu yookaan qalladuu osoo hin taane yeroo kana idduma jirtanii jiraatanii yeroo itti isin lammii keenya Oromoodhaaf yeroo itti iyyinu ta'uu qaba. Yeroon kuni sababiin isaayyuu armeen keenya duutti jirti, armeen keenya boo'utti jirti, armeen keenya beela'utti jirti, abbeen keenya akkasii, obboleettiin keenya obboleessi keenya akkasii xiqqaan guddaan sabni keenya Oromoon akka jiru boo'utti jira. Nu sababii ammas irra deebiin dubbadha gaddas dubbadheera jechuudha. Sababii iddoon jirru nagaa ta'eedhaaf nagaa argachuu hin dandeenyu nagaa guutuu. Sababii isaayyuu qixxeen keenya achi jira waan ta'eedhaaf. Yoo haati abbaan keenya cunqurfamaa jiraatanii, yoo haati abbaan keenya agaboo bulaa jiraatanii, nu waan tokkittiin wanta asitti nutti tolu jiru yoo nuuf guuteeyyuu. Kanaafiyyuu wanti tokkoof tokko miidiyaa warri fayyadamtanuu chaanaalii gurguddaa warri qabdanuu asiif achi lola oofuu osoo hin taane waan qaldii waan akkasii viidiyoo walitti funaananii miidiyaa irra oofuu osoo hin taane yeroo kana waan dandeessanii biyya keenya Oromiyaadhaaf jechuudha saba keenyaaf yeroo itti nu iyyinudha. Sagalee yeroo nuyi taanuufidha ta'uu qaba. Warri chaan keessatti warri chaanaalii gurguddaa qabdan Waaqayyoon sodaadhaati iyyaa Oromoo keenyaaf, iyyaa harmee abbee keenya obboleettii obboleessa keenyaaf akka shuummoo ta'anii iddoo tokkotti dhumuutti jiran sabni keenya biyya namaa dhaqee osoo hin taane biyya isaa keessatti lafa isaa irratti dararamuutti jira, ajjeefamuutti jira, qalamuutti jira, mormi irraa murame akka shaangulliitti ittiin taphachuutti jiran gadheen. Kanarra immoo nama gaddisiisu kanarra immoo akkan jedhee isinitti hin beeku dhugaa Waaqa. Reenfi namaa ulfina qaban bar. Yeroo itti reenfa keenyatu boqannaa dhabuutti jira. Du'anii reenfa abbee keenya, armee keenya, obboleettii obboleessa keenyaatu iyyuu ulfina dhabuutti jira. Lammii keenya allaattiitu nyaachuutti jiraan bar. Mormarraa muranii itti taphachuutti jiranii akka shaangulliitti godhanii. Namni argine hin jiru jedhee abdiifamantiin qaba miidiyaa irratti viidiyoo waraabaa jechuudha. Fannisanii mormarraa muranii footoo biratti kaamu irratti fannisanii feerroodhaan mataarraa muran waraanaa waan jirri irratti dubbataa jiran argaa turre jechuudha. Kan kanarra nama gaddisiisu tokko yoo hin jiru Oromoo miidiyaa gurguddaa warri qabdanuu dargaggoon dargaggeettiin iyyaa fi saba keessaniif yoo dhuguma dhiiga kooti jettan amma yeroo kanatti yeroo safaaxaa miti, yeroo itti viidiyoo kolfaa hojjetanuu miti, yeroo itti sagalee Oromoodhaaf armee abbee keenyaaf yeroo itti taanudha. Armeen abbeen keenya lafa namaarra biyya ormaa dhaqanii lafa namaarratti dararamaa jiru osoo hin taane lafa isaanii irratti biyya isaanii keessatti lafa abbaa isaanii irratti dararamuutti du'uutti jiran eessaa dhaqanu armeen abbeen keenya? Mee eessuma dhaqu lafa isaaniirra?
Kanaaf yeroon kun yeroo itti saba keessaniif iyyitan warri dandeettii qabdanuu freedomii warri qabdanuu yeroo itti hiriira baatanii bilisummaan akka ta'uuf saba keenya yeroo itti iyyitanuuf. Duraanii hiriirri yeroo baay'ee ba'amaa ture. Amma immoo hiriirri namni tokkoyyuu waan tokko sokoskaa jiru hin jiru. Ruuqa galee suuqa galee hundinuu. Namni tokko hafuura raafuu baafatu hin jiru yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf dammaqaa yerooftanii ilaaltan jiraattan. Namni hin argine miidiyaa kan utuu fayyadamu namni hin argine hin jiru viidiyoo waan ta'aa jiru taatee saba keenya irratti ta'aa jiru kana namni utuu hin argin jiru hin jiru amma wanaatti. Garuu argitanii kana isin callisiisedhe hin amanu. Kanaaf warri gurguddaa qabdanu shaanaalii Waaqayyo yoo sodaatan yoo dhiigni lammii keessanii dhuguma isin quuqe akka sagalee taatanuuf saba keenya. Dhugaa waaqa gubanne baqa waan goonu dhabne maal goonu. Warri aangoo qabanus Waaqayyoon hundaan oliin Waaqayyo jira inni hundaan olii. Garuu Waaqayyoon jalatti kan biyya bulchu shuumamee jira jedhama maqaadha. Garuu immoo yoo xiqqaate nagaa keenya eeguu dadhabaan daangaa keenya nuuf eeguu akkamitti dadhaba. Jira jedhama maqaadhaaf jira hin jiru. Garuu immoo nagaan saba keenya sarbamee jira. Nagaa dhabee jira sabni keenya. Iddoo jireenyaa dhabanii jiran. Manaa miti bosona irratti gubuutti jiran. Saba gubuutti jiran. Sabni keenya eessaa dhaqu biyya irratti keessatti dhalate lafa isaarraa eessa buqqa'ee eessaa dhaqu eessatti boqotu. Yaa ummata Oromoo biyya kamiyyuu kan jirtanu kan boo'ichi harmee abbee keenya obboleessa keenya yoo dhuguma garaa isin nyaate reenfee isaanii allaattiin inni nyaatu kun yoo dhuguma garaa isin gube hin callisina. Warri dandeettii qabdanu hiriira baa wal guuraati bilisummaan saba keenyaaf akka ta'u. Warri dandeettii hin qabne idduma jirtanu jiraadhaati iyyaa fi hin callisina Waaqayyoon sodaadhaati. Waaqa itti amantanu yoo sodaattan waa'een saba keenya waa'een lammii keenya Oromoo kun isin ilaallata anaan ilaallata. Amma dandeettii keenya hayyinu. Kan namarra dhaqnee otoo hin taane kan keenya irratti. Lafa keenya irratti iddoo itti dhalatan irratti maatiin keenya. Taatee duraan seenaa ta'ee dubbatamaa ture amma deebi'ee saba keenya irratti ta'utti jira. Taatee duraan ta'ee dhagaa turre kan amma immoo ta'utti jira. Kan kanarraa